Bitootessa soddomii tokko 2026 oduu sibuu neetworkii yeroo kana isin biraan geenya. Balaa tiraafikaa magaalaa Finfinneetti mudateen lubbuun namaa darbe. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa yakkaa aanaa 9 iddoo addaa Kotobee Duwwaa 2 jedhamuun waamamutti balaa tiraafikaa guyyaa irraa bitootessa 31/2026 mudateen lubbuu namoota 3 darbeera. Balaan sunis minibaasiin geejjiba uummataa lakkoofsa gabatee 3026997 Finfinnee yookaan AA kan ta'e namoota 18 fe'ee osoo imalaa jiru galagaluudhaan balaa sana geessiseera. Namoonni 3 dhiira 2 fi durbi 1 battalumatti lubbuun yoo darbu konkolaachisaa dabalatee namoota 16 irra miidhaa salphaatii haga cimaan irra ga'eera. Imaltoonni balaa sanaan miidhaman gargaarsa yaalaa argachaa akka jiranii fi sababni balaa sanaa qoratamaa akka jirus ibsameera. Oduu keenya ittaanuun pirezidaantiin naannoo kibba lixa Somaaliyaa aangoo isaanii gadhiisan. Pirezidaantiin naannoo kibba lixa Somaaliyaa aangawootni federaalaa Baayidooyaa to'achuu isaanii hordofee taayitaa isaanii gadhiisuu ibsan. Pirezidaantiin naannoo kibba lixa Somaaliyaa Abdiyaziz Hassan Mohammad Laftagaareen wiixata kaleessaa jechuun bitootessa 30/2026 taayitaa gadhiisuu isaanii himan. Pirezidaantichi murtee sana kan fudhatan erga loltoonni federaalaa gareen hidhattootaa gara Baayidooyaa seenanii walitti dhukaasanii mudate yoo xiqqaate namootni 2 ajjeefamanii fi 25 biroon madaa'anii booda ta'us gabaafame. Ibsa gabaabaa fuula Facebook isaanii irratti baasaniin Laftagaareen battala hojii gadhiisaniin murteen sun kan hatattamaan hojiirra oolu ta'uu ibsanii ammatti garuu eessa buutee isaanii dhoksanii jiru. Guyyaa tokkoon dura loltoonni raayyaa ittisa biyyaa Somaaliyaa milishoota deeggartoota isaaniin deeggaramuun gara Baayidooyaa seenuun buufata poolisii fi giddugalawwan daldalaa gurguddoo dabalatee iddoowwan murteessoo ta'an of jala oolchuu isaanii gabaafamee jira. Gama loltoota naannichaatiin mormiin mul'ate muraasa ture. Loltoonni naannoo Laftagaaree amanamoo ta'an kutaalee magaalittii tokko keessaa ba'uun isaanii himameera. Gabaasni naannichaa akka agarsiisutti buufata xiyyaaraa fi waajjira pirezidaantii dabalatee iddoowwan murteessoo ta'an to'annoo humnoota gamtaa Afrikaa dabalatee kutaa waraana Itoophiyaa kan tarkaanfii giddu seentummaa hin fudhatin jiru jala jiru. Taatee sana hordofuun ministeerri maallaqaa kibba lixaa Ahmed Mohammad Hussein pirezidaantii ta'anaa ta'uun muudamaniiru. Adeemsa ce'umsaa irratti bal'inni dabalataa hin kennamne. Hojii gadhiisuun sun kan dhufe erga Laftagaareen mana maree naannichaatiin irra deebiin filatamanii guyyoota 2 qofa keessatti yoo ta'u bu'aan filannoo sun mootummaa federaalaatiin mormamuun wal dhabdee kanaan dura ture caalaatti hammeesseera. Moqaadishoo fi naannoo kibba lixaa gidduutti wal dhabdeen kan uumame filannoo pirezidaantii Abdiyaziz Hassan Mohammad Laftagaareen dura ture. Xumura irratti sarbiinsi mirga namoomaa waancaa addunyaa 2026 irratti mudachuu malaa jedhe Amnesty International. Waancaa addunyaa 2026 Ameerikaa, Kaanaadaa fi Meeksikoo keessatti gaggeeffamu irratti yaaddoon sarbiinsa mirga namummaa mudachuu danda'a jechuun Amnesty International ibsa baase keessatti eere. Amnesty International gabaasa mata duree namummaan mo'achuu qaba jedhuun baaseen morkii waancaa addunyaa 2026 irratti yaaddoon sarbiinsa mirga namummaa jiraachuu akka danda'u akeekkachiise. Keessattuu sagantaalee hedduu dorgommichaaf kan keessummeessitu Ameerikaatti mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu fi raawwii seera immigireeshinii waliin walqabate yaaddoon jiraachuu gabaasa isaatiin eereera. Dhaabbanni sun eejensii immigireeshinii fi gumruka biyyattii ICE waliin walqabate biyya ari'uu fi hidhaa seeraan alaa raawwatamuun dorgommii sana irratti yaaddoo guddaa kan uume ta'uu kaase. Gama biraatiin waldhabdeen kubbaa miilaa addunyaa FIFAn waancaa addunyaa 2026 akka karoorfametti nageenyi isaa eegamee karaa milkaa'ina qabuun geggeessuuf qophiin barbaachisaan taasifamuu mirkaneesseera. Haa ta'u malee Amnesty International yeroo dorgommii waancaa addunyaa sanatti mirga namummaa eegsisuun dhimma xiyyeeffannoo guddaa barbaadu ta'uu hubachiiseera. Kanaafuu FIFA fi biyyoonni dorgommii sana keessummeessan deeggartoota, taphattootaa fi gaazexeessitootaaf yeroo dorgommii sanatti eegumsa barbaachisu gochuu fi akka qaban akeekkachiiseera.